Qusannee liqeeffachuun hojjedde of jijjiirra jedhan miseensonni waldaalee liqii fi qusannaa magaalaa Adaamaa tokko tokko. Yuuniyeeniin waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa guyyaa ayyaana qusannoo idil addunyaa kabaje. Ayyaanni guyyaa waldaa hojii gamtaa qusannoo fi liqii kun dhaadannoo dura baasiin koo qusannoo koo jedhuun akka addunyaatti yeroo 75ffaaf akka biyyaatti yeroo 31ffaaf akka yuuniyeenichaatti ammoo yeroo 4ffaaf kabajameera. Kabaja guyyaa ayyaana qusannoo idil addunyaa kana sababeeffachuun miseensonni waldaalee bu'uuraa fi keessummootni biroo magaalaa Adaamaa keessa socho'uun duula dadammaqiinsa aadaa qusannoo gaggeessuun hawaasaaf hubannoo kennan. Kana malees hirmaattonni ayyaana guyyaa qusannoo kun namoota qusatanii liqeeffachuun jireenyi isaanii jijjiirame bakka hojii isaaniitti argamuun daawwatanii muuxannoo qooddatan. Walitti qabaan boordii waldaa hojii gamtaa abdii guddinaa obbo Abitoo Lammaa kabajni guyyaa liqii fi qusannaa kun aadaan qusannoo biyya keenyaa hawaasa keessatti akka babal'atu gahee olaanaa qaba. Kana malees waldaaleen bu'uuraa hojii fakkeenyummaa qaban hojjetan muuxannoo isaanii akka qoodaniif gaarii ta'uu himan. Guyyaa har'aa waa'ee qusannoo yeroo kabajnu aadaa qusannoo biyya keenya keessa jiru akka babal'atu dabalataan immoo namoota aadaa qusannootiin milkaa'anii hojii gaarii hojjetan waldaalee bu'uuraa hojii fakkeenyummaa qaban hojjetan daawwachuun muuxannoo isaan irraa qooddachuu dabalataan immoo namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu fi kan kana fakkaatuun guyyaa har'aa kabajna. Yuuniyeeniin keenyallee guyyaa har'aa kana namoota deeggarsa addaa barbaadaniif guyyaa deeggarsatti kennu. Akkasumas aadaan qusannoo kun akka yeroo ammaa jiru kanatti osoo hin ta'in fuulduraaf babal'atee bifa hawwataa ta'een akka argamuu danda'uuf guyyaa kana kabajnaa jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa magaalaa Adaamaa obbo Daani'el Alamuu gama isaaniin biyya keenyatti hiyyummaan waggoota hedduudhaaf lammiileen mataa akka waliin qabanne taasisaa tureera. Waggoota dhiyoodhaa asitti garuu lammiileen qusachuudhaan jireenya isaanii akka jijjiiran hojiileen gurguddoo hojjetamaa jiru. Yuuniyeeniin waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaas fakkeenya tokko ta'uu himaniiru. Dhaabbileen yookaan miseensonni yuuniyeenichaa hojjettoota mootummaa dabalatee rakkina maallaqaatiin hojiilee hojjechuu barbaadan irraa akka hin hanqanneef gahee olaanaa akka qabus himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessattis jiraattonni magaalaa Adaamaa keessa jiran hojjetaan mootummaa magaalaa Adaamaa keessa jiru aadaa qusachuu karaa lafa qabateen karaa hiikoo qabuun waldaa hojii gamtaadhaan gurmaa'e aadaa qusannaa cimaa akka qabaatu gochuu. Yeroo kana keessatti qaala'insa gabaa akka addunyaatti qormaata cimaa ta'e kan dandamachuun hin danda'amaadha. Miseensi waldaa bu'uuraa miseensi abdii guddinaa yuuniyeenii abdii guddinaa kan ta'an hundumti isaanii hojjetaa mootummaa kumaatameetu kana keessa jira. Konkolaachistoonni baajaajii irraa jalqabee warra gaarii oofan irraa jalqabee miseensa kanaa ta'anii hedduun as keessatti faayidaa guddaa argatan jiru jechuudha. Hojii gaggeessaan yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa obbo Wagaayyoo Tsiqqee qusannoon wabii jireenya ilma namaa ta'uu himuun yuuniyeenichatti miseensonni isaa hedduu qusatanii jireenya isaanii fooyyeffachuu dubbatan. Mul'ataaf teechisa namni qusannoon qusatu mul'ataaf qusata jechaadha. Fedhiidhaan dhufeetoo qusannoo gosa adda addaatu qaban. Keenya amma gosa tokkoof lama ka jiru jiraatillee. Qusannoon biyya alaa namni bashannanaaf illee qusata bara. Namni konkolaataa bitachuuf qusata, namni mana ijaarrachuuf qusata, namni yeroo dullumaatii fi naataa jedhetoo wabii teechifata jechaadha. Qusannoon wabii jireenyaati. Seeftineetii jireenyaati jechuudha. Keenyas san ta'uu qaba. Yoo san hin taane jijjiiramnu jechaadha. Amma miseensonni baay'een duraan nyaatanii bullee nyaachuu eegalan. Guyyaatti lama nyaachuu kun isa xiqqaadha. Kan biraan kan galii ummatan daldala adda addaa keessa galanii galii ummatan mana jireenya hojjettoonni duraan kiraa mana kiraa keessa maaqaqaa turan hojjettoonni mootummaan lafa kennee mana ijaarratan baay'inaan barsiisonni. Barreeffama gabaabaa dhiyeessaniin ayyaanni waldaa hojii gamtaa liqii fi qusannoo kun hanga bara 1948tti biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessatti maqaa adda addaan kabajamaa tureera.
Guyyaa kanarraa eegalee ji'a onkololeessaa keessa waggaa waggaan ni kabajama. Kanuma bu'uura taasifachuunis yuuneeniin waldaa hojii gamtaa abdii guddinaa waggaa waggaan kabajaa jiraachuus dubbatan. Ibsicha keessattis akka naannoo Oromiyaatti waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii bu'uuraa 8,160 miseensota miliyoona 3,835 olii fi yuuneenii qusannaa fi liqii 28 miseensota 2,202 qaban jiraachuu ibsameera. Miseensonni yuuneenichaa yaada raadiyoo ABS'if kennaniin yuuneenichi tumsi waldaalee hojii gamtaatiif gama hundaan taasisaa jiru kan jajjabeeffamuu qabuu fi haaluma kanaan akka itti fufuuf gaafataniiru. Qusannee liqeeffachuun hojiilee garaa garaa irratti bobbaanee hojjechuun jireenya keenyas fooyyeffachaa jirra jedhan miseensonni yuuneenichaa kun አብዲ ጉዲና ዩኒየን ከገባን ጀምሮ በተለይ ሰራተኞቹ ማለት ነው በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ሰራተኞች ነው ያሉት አብዲ ጉዲና ላይ ማህበራትን እንዲያድጉ እንዲበዙ የማያደርጉት ጥረት የለም። በጥሩ ሁኔታ ይቀበሉናል። ምን ጠይቀው ነገር ይመልሱልናል። አሰራሩ ሁሉ ያሳዩናል። ይሄ በጣም የሚደነቅ ነው። በተለይ አብዲ ጉዲና የፋይናንስ ህብረት ስራ ዩኒየን በአሁኑ ጊዜ እያደረገው ያለው በጣም ጥሩ ነገር አለ። ከነዚህ ውስጥም ዛሬ ያየነው እኔ በጣም የተገረምኩት እና የተደነቅኩት ያየናቸው ሞዴሎች በጣም ነው አስደነቁኝ። በተለይም አንድ አባል የዚህ የአንድ መስራታዊ አባል የዚህ ዩኒየን አባል የሆነ ጀምሮ ያንን ትልቅ ነገር ሰርቶ ትምህርት ቤትን የሚያክል ድረስ ሰርቶ ከአንድም ሁለት ቦታ ሰርቶ ያንን ያየንበትን ማያታችን ምን ያህል እውነትም የዚህ የቁጠባና ብድር መስራታዊ ማህበራት እና አባላት ምን ያህል ደረጃ እየተለወጡ እንዳለ የሚያሳይ ነው ማለት ነው።